Bareedaa koomee laayifii jaalalaa kee kan kanaan dura dabarsite na taphachiise. Gaaffii kana yeroo meeqaffaadhaaf akka na gaafatte beektaa? Bar inni waan duraan darbe amma of duuba ilaaluu dhiifnee jireenya keenya gara fuulduraa yoo oofne wayyu. Biliis naaf himi yoo dhugaadhaan na jaalatta ta'e waan darbe irraa waa barachuun maal rakkoo qaba? Tole kaa erga jette ani akka hiriyoota koo kan biroo dubartoota hedduu hin beeku ture beektaa? Yeroo haayiskuulii turetti Kariimaa fi Rahiimaa, yeroo Haramaatti yuunivarsiitii baradhu san immoo Hamziyaa, Hamdiyaa fi Aniyyaa, yeroo Wallaggatti hojjechaa ture san immoo Arfaasee, Sorsee, Obsee, Lalisee, yeroo gara Jimmaatti deebi'e Haafizaa, Faayizaa, Amriisaa, amma immoo Finfinneetti si baruu koo dura Baqqaluu, Taaddaluu, Amsaaluu. Oh my god, bullshit. Ati kana hunda waliin turtee hanqirraarii isaanii mul'achaa ture jechuudha. Lakkee bareedduu koo waliin hin turre hundi isaaniitu gaafannaa na didani. Baga nagaan dhufte. Nagaa osoo ta'e maaliif gara mana yaalaa dhufa ni koostaa? Ayyee hanga doktariin dhufutti ragaalee garaagaraa sirraa fuudhuun qaba. Mee maqaa kee naaf himi? Tole, maqaan koo Waaqor Hundumaa jedhama. Tole Waaqor, umriin kee hoo meeqa? Umrii koo maalitti goota kan dhukkubsatee yaalamuu dhufe anaami? Dawaa sii kennuudhaaf bar doktariin umrii kee beekuu qaba. Doktoriin dawaa kennuudhaaf dirqama umrii namaa beekuu qaba? Eeyyee, namni yaalamuuf dhufe hunduu umrii isaa nuuf himuun dirqama. Ati maaliif umrii kee himuun hamma kana sitti ulfaata? Hayyee 20 baay'isuu 2 jedhi barreessi. Tole, umriin kee 40 jechuudha? Lakki 22 baay'isi 10 itti edayi 50 irraa hir'isi deebii isaa naaf hima. Ayyee 40tti 10 dabalee yoo 50 irraa hir'isu deebiin isaa 0dha. Kun immoo umrii kee ta'uu hin danda'u. Eeyyee kun umrii koo osoo hin ta'in carraan umrii koo sitti himu. Kanaafuu hin dhama'ini ofirraa dhiisi. Moggaasa maqaa kee sirrumaan argatte. Dhugumaanuu ati Waaqoriidha. Waaqayyo si haa qoru waan nuti danqaraa. Garam deemaa jirta yaa saahibi? Gara suuqa gurbaa kitaaba gurguruu san deemutti jira. Maal kitaaba haaraatu maxxanfame? Eeyyee kitaaba tokko kaleessa mucaa gabaa keessatti gurguru harkatti argee bitadheen ture. Ammas dabalee bituudhaaf deemaa jira. Maalla kitaaba gosa tokko lama bittee maalitti goota? Dila kana kitaaba barbaachisaadha. An kitaabichallee keessa isaa hin dubbisne mata dureen isaa garuu maloota rakkoowwan kee 50 hir'isuuf si qarqaaran jedha beekta. Ayyee kanaafuu kitaabicha dabalee bitee rakkoowwan koo 100 dhabamsiisuu barbaadeeti beektee 50 ta'uu 50 ta'aa miire. Inuma malatti obboleesso akkas taanaan maaf sadi gootee bittee rakkoo kan kee 150 hin dhabamsiisture.